atiin na laalaa jirtu mataan kee dhagaarran bulle afaan kee agabuun bulle ijji tee riiban dhabne halkan kee bariin dhabne bariin kee nagaan dhabne rabbi kunu asii kaa'ee daawwataa jirta. Bariisifachuu ganamatti seentu kana keessa lubbuu kana namni gurguraadha Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Lubbuu gurguru kana takkii ibiddatti gurgura takkii ibidda sanirraa bilisoomsaadha Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Lubbuu teennatan adada guyyaatiin adada silaa aduun baatee lixuun umrii rabbi nuu kaa'e gaafa garaa haadhaa jiru chaappaan nuu dhayame paaspoortiin nuu dhayame sun muramaa kutamaa jira. Maaliif jennaan nuti gaafa garaa haadhaa irraa baan irraa eegalee akka xiyya eboo keessaa darbameeti. Aga umrii kan keessii dhahame san xiyyi sun deema. Gaafa chaappaan xumuraa sun gahe xiyyi si waraanu sun du'a. Xumura waan ilma namaa mudatu, ilma namaa kufisu, ilma namaa duyda isaa cabsu guddaan du'a tana.